shilingii fi dolce sumuni wali qocattee isin amantee isin ergite abbo wallahi rabbi summi isin itti haa godhu rabbi duniyaa iyyuu isin hin godhin na jaalatte na jibbite homa takka illee naan gootan homaallee naan gootan kanamni isin kennee nyaattan siigalee kanamni amaanaa wallahi rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam amaanaa namni nama kennate hatta sharafuun hin danda'amu sharafuun nyaatuu miti jechaan sa hundeet miskiina kanneen irraa doolaara 10,000 doolaara 10,000 eeyban hilliina namummaa bahuu jecha biyya guddate keessa ta'anii waan akkana hojjetuun sirrii miti jarri keeyyilee dalaguu dandeetti sharriilee dalaguu dandeetti wayyaa abdiyyee. Anilleen dhiifama addaan si kutuu kiyyaa fi viidicha argee ture beektaa. Amma yaa'u namni waan akkasii godhu beekte jechuun I think nama sodaa rabbiitu qabu natti hin fakkaatu. Amma falli maali namni maallaqa kana nyaate beekama Oromoo baay'eetu achi jira kanus beeknu kan namni baay'illee beeku. Namni maallaqa kana nyaate beekama mee gara falaa deemnu falli maal? Deebuu fi qaba maallaqa jaraa doktor deebisiisuu qabda wallaahi. Ani baala sirtaaniif diyaaspoora walitti bu'uun barbaadu obboleessa Akira. Namni maallaqa nyaate. Wallaahi billaa minni maa mataaf warabbal kaaba namni maallaqa nyaate. Namni tirraafii waan namni shintibeetii keessa kan galatee giiftii wali qocate namni nyaatu lakkoofsa namaa keessatti urreeguu miti aslan. Kamini maal qoxroo aslan. Nama jedhamuufu jalqaba of danda'uu qaba. Gana waan ijoollee shintibeetii mi'a mubaarakfaati mataa shintibeetii keessa seenedha mataa shintibeetii seena achii bahaa barbaree mataa ganda qabdudhaan naqata. Hagam nama mubaarak hin nyaate bar namichi sun birri mubaarakiitii jiru miti. Baaxaan. Eebanna deebisaa fi wallaahi seenaa dalagaa. Wallaahi billaa deebisaa. Rabbi jedhaan rabbuma sodaadhaan deebisaa. Yoo asleen dhibbaa dhibbatti abbaan beedee yaada. Isitti himuun oolanii nama sanniin dhibbaan dhibbatti of kenniitii wanni kun odoo ana ta'e jedhii itti yaadiiti maallaqa isaa san deebisa. Wallaahi viidiyoo abdii tokko fa'aa baxaan gaariin nyaata bakkee. Ati maa biyya faranjii jirtu looyaa bittee ni qal'atu. Osoo na bira jiraate oh my god wallahi billahi baati abbaan abdii aaruu irraa filtara malee bahe barkalees haadha raw jedhee warbannaa sanu wayne abbaan wayne an viidiyoo murame argee doktor asli waliyo naasa wallahi garaan kiyya nama bahe bannaatan arrabni harkaa badee wallahi haadha raw jedhee bannaa garaan ko abbaa abdii kalaam siidaa ko inni baa illee ashqiyaa kana maa kana muudi illee beeku beeyta hom hammaate ta'ee ol bahe malee Tekwa akka mubaarak kanallee qilxifinnaan qabu inni karaa ittiin siistama waawannaa jedhan waan machaachaan seetaappii. Gubateetumaas bahe wallaahi billaahi. Mubaarak garanaa yoo kasane garanaa nan taataa'e sumaa wayya beeytaa. Abbaan abdii miskiin. Sanuu giifti abbaan abdii Oromolleen hin kenninee fi uummata gurraacha kana kennaafi ture baxaa miidhagaa. Addunyaa guutuu kenneefi bannaatan wayini abbaa abdiin eelli ballaalle. Maqaa Dubaay haafidu kan siraa dalagatu ammoo. Eega nyaate maal godha? Ameerikaa ijoollee farramtuu godhee fi goonee fi bara abbaa abdii. Sunniin illee wayii shawwaddee jalaa baddee. Wanti asli barri nasri birriin 10,000 shilingii meeqa akka ta'u wannoo sanitti bar keenyaa sanitti bar suuqii jajjabooyin banaafi bar. Osoo inni itti akkasii banatee bar suuqii bareeda wayii banaafi garuu inni waa hunda of qabeeti akkas godhee absoliin ammoo I think in beeytan. Ofiillee diyaasporaa malee amanan malee ila abduu moobaayil aappii faati ijoolleen amanamtuun kaayiroo keessa jirti bada keeniyaa keessa jirti. Amma siistama peepaalii kaashaappii maalii zeellee kana guutuu siistaman beekaa beektan tanaan abduun awwaan ofii kiyyaa beekuuf osoo gaafatanii achumatti irra gahuu hin danda'anii ture siistama san yookiin achumatti wannaa garuu diyaasporaa malee namantu jarrillee beeyta baqataa waliin amanu. No, bar jarri amma akka itti nyaataman sistama kaashaappii zeelii kana osoo hin ta'in ispoonsara nuuna qaabar birri ispoonsaraati kan nyaatama. Okay, no ndee. Ame Kanaadaa isin finna jedhaniiti bar birri kan irraa guuranii biloog godhan. Abbaan abdii fa'aa gide mana sikkuma kuran galchee ka'e wanna okkee foorjii diinatti erganiitu biloog kana godhan jedhe. Osoo nimaa mucattii kaayiroo irratti na fakkaatu mucattii takka naa bilbiltee turteeyyuu waan kanaa na gaafattee ani Kaanaadaan jiru biyya biraa jira dheeni beeyte nama Kaanaadaa kan argadhee jennaan ani obboleetti jaaladhu qaba akkanallee siin hin jedhu sanillee godhi siin hin jedhu kama rabbi si yaade ittuma yaade jedhee dhiisee beeyta. Garuu yaadni an sii kennu maallaqa kee hin erginii namatti jedheen waraqaa naa ergan naan jetti mee waraqaa san naa ergi jedheen waraqaan beeyta anummaan as taa'ee mana koompitaraa yookiin mana laayibireerii dhaqee waan san print godhee si galee
deemee faaks gochisiisee irratti wannoo san okay irratti gochisiisee itti erguu hin danda'a. Easy. Warqaan amma ergamee maallaqa irraa baasan kana jechuudha. Namni approvalii si erganii accept si godhanii jedhanii akkanatti shawwadan kana qalaalidha. Manuma kompiitara dhaqee gochuu danda'a. Sponsor hin jiru sitti ergadhaan illee nyaattu. Jira sponsor. Injiru garuu injirallee walma keessa maallaqaan injirallee walma keessa garuu Maallaqaan injira waan kana keessumaa naasawina gubbarratti naasa'anii. nyaatu jedhama. Kunoo maallaqa erganii Afirii yeraan jirtu maarsifaatti. Rifeensaan dhaabattaa? eenyu Ati. maan qaba barqara. Rifeensaan qabda. Waalaikum salaam Jaak. Akkam jirtan dhagaabi? Fayyaa. Jirra alhamdulillah. Baga jiraatanis hunduu. Eeggadda si jala taa'ee si dhageeffata. Ani yaaduma na fakkaatte xiqqoo isin sheerii godhuu barbaadeeti. Eessarraayi? Ani Kanada. Nama hin qabu nama ammaan gaafachiise. Oika amma namni bari keessattuu ijoolleen Abbaan shamarran abdii kalee maal jedhe nagarra gisee an doolaara 10,000 ergasmaan bilookii irratti cuqqaalan jedhe bara kalaas dhumate. Jechuun akka inni itti himatu nama sanuyyuu hin beeku nama sana asirra wal barannee maalummaa nama saniyyuu osoo hin beekin akkamiin waan sana eegaa. Naafillee hin gallachitti. Si jala jalan dhageeffata. Diyaaspoora rabbii gaditti amannaa bara warra biyya waaqaa jiru kun. Rifuujiin gisee asirraa ililli fuullee kana ol darbee ingiliffa haasa'ee from Canada, from USA, from Australia jedhe kalaas diyaaspooraan nu biratti big respect baay'ee amanna baay'ee jaalanna baay'ee sodaanna zaaset kanuma jaakii kiyya Lakkiillee akkasuma isin jaalanna isin kabajan. maali isaa qorachuun midhaamni nu biran jiru. Anamma waan birrii qabnee fi mana siraa qaata nyaatame garuu hiyyummaatti jedhama. Ammaa kana hiriyoonni kiyya nyaatamanii isin tuqaan jiru hin argitu suuta kabajanaa ta'e. Lakki nu nyaannu san keessa hin jirru. Ati fakkeenyaaf gaafisi gaafadha nama hin beekne ana na beekta kana na beekta. Ispoonsara sii dalagaa mallaqa na ergi yoo siin jedhe jedhisee na ergita. Wayi ragaan hin jiru mallaqni sun nagaheen hin jiru. Maqaa saniin. Baankiin isheenis irraan furan hawaalaan malee. Hawaalaan sunuu beema maqaa namni sun si himee lakkoofsa sitti himee hawaalaa sanuu galchitaa himaa. Akkana bari jaak amma Mee nama fakkeenyaaf as taa'ee doolaara 10,000 sitti ergee maaltu maal gadda darbaan. Eenyuun ijoollee namuma argita wal hin galchine akkami kun. Ana asli sponsor asii taasii fida mallaqa haana ergitu. Kanaadaa jirtaa mi'ati. Mee waa ol darbi. Dalagaan seenne. Dalagaa na galchuu jiran asli halkan yaaboo akkam dubbii. Waa ibsadhaame. Dalagaan seenne. Dalagaa yoomiyyaan hin jiru gara Saawudii deebuu deema. Maaliif waan dhooloof ture. Maal jedhaniini. Tiraakamoo? Laa bakka tiraakaan geenne dhiiti ganaa 10,000 kafaltee barachuus yeroo ishee nuti amee biyya faranjii illee malee sistama hin dandeenye ati amma haroota akka keetii kun ganaa doolaara 10,000 kafaltee barachuus barbaachisa habiibi. Amma dalagaan ta'e maal inni beeyta waan akka qixxaata maqaa isii faa fidu oovarii sii bilbilanii tiippii qabdi moo hin qabdu laallattee fiduudha dalagaan ta'e waa asliin biyya faranjii illee malee sistama guutuu quufneerra. Nooga. Oovarii ta'e shakkaladhu. Oovarii garuu yoo ooftu tatiippi qabdu malee dhoofin. Anas hin jedhe. Oovarii gisee xalabatan tatiippi qabdu malee faranjii donya biran faranjii donyaan ergamin haarasiitti haa himan. Akka anaa kanatti kootu deebina wajjin biyya arabaa deeme atillee hin teenna. Deemna Saawudii deema. Saawudii na wayya. Dura eessan dhaqxe Kanaadaa? Asii karaa Yemeniitiin.
Markaba jira ka Kanaadaa nama geessu. Asli biyya hin jira. Wanti inni bari magaalaa guddittii Kaanaadaa Sharjaa jira. Sharjaa jiru Edmonton jira viidiyoo isaa argee ture. No. Mee wanti daani bira dhagee. Manaata. Dhagee Sharjaa ani biyya hin deemne jiru. Sharjaan isaa kana halkanii miti bar. Sharjaa isaa kana halkanii miti. Anummaan biyya faranjii yoo dhaqe maal abbaa kiyya dalagaa yaa rabbi taa'uu bara. Sharjaan biyya halkanii miti isaa kana. Si wanta kana jira. Dubbiin nu bira faalla ana bira guyyaa. Oya keessummaa dubbina dubbii. Salaamu alaikum. Kapiteena Tigirii nama nyaattee hin taa'in abbo birrii ofirraa baas. King. Akkam jirta asli keenya nagaa fayyaa. Nagaa fayyaa jirtu. Akkam jirta fayyaa nagaa. Nagaa intala baadiyyaa akka. Akkam fayyuma. Aboo deeggadda waan ati naan jette koflaan naaf jeeste. Maa. Akaakayyuu maal godha masgiidan galu. Mucayyoo miira keessa nagalchee bara waantuma isin ol darbitaniin akaakayyuu jennaan akaakayyuu maal tiktook irraa godha masgiidan galu jedhee. Maraataa amboo hin dubbatta ofirraa asubtaan beektaa. I'm really sorry my king I'm really sorry. Diyaasbooraan natti taqawwamuun barbaadu wallaahi ani baala an diyaasboora barbaada silxaanii hubachiisuun jedhu jedhan kiyyarraa fayyuma. Maan guddichi maal godhaa masaajidan seenuu ofirraa itti beektaa. Achumaan rifatee kute naan jettee bareege hin deemtanii jala. Deebine lamuu ani achumaan baafadhe maaf jennaan arraba beektaa arraba waliin dhagoo ani arraba hin jaalatu. Hin dheessa. I'm really sorry. Ani akkasuma ani qoosa maaf dubbadha malee natti haaranii gilee tokko hiriyyaa kiyya tokko akkatti tasa nama baay'ee wal bu'aa achirraa nama tuquu dhiisee bara.